Namni kamiyyuu garee kabajaan kan gaarummaadhaan hin ilaalamne keessa jiraachuun isaa garmalee nama mufachiisuu danda'a. Dhugaadha, namoonni yeroo hunda namoota biroo haala hamaa fi arrabsoo ta'an akka jiran beekamaadha. Garuu yeroo tokko tokko sababni miidhaa sanaa amala keenya irraa dhufuu danda'a. Yeroo ati haala namoota aasuu fi mijataa hin taanetti amala qabaatu, namoonni akka nama gaariitti of ilaaltus suutaan si irraa fagaatu. Kanaafuu, of beekuu argachuuf sababoonni namoonni si hin kabajne ja'a kunooti. Tokkoffaa, waan hin taane baay'ee dubbachuu. Yeroo ati baay'ee dubbatu kan garee kee keessaa nama tokkollee hin fayyadne, sana booda namoonni akka nama dubbii dubbatutti si ilaalu. Suutaan wanti ati jettu kamiyyuu gatii siqtaachaa deema. Kunis dhuma irratti lubbuu kee keessatti gatii salphaa ta'uutti nama geessa. Wanti ati jettu kamiyyuu nama kamiyyuu irratti aangoo hin qabu. Amma dogoggoraan na hin hubatinaa. Garee hiriyoota keessatti qoosaa baay'ee akka barame nan beeka. Garuu daangaa akka qabu beeki. Wanti ati jettu hundi qoosaa malee homaa yoo hin taane namoonni akka gatii gadi aanaa fi nama kabajaan hin malleetti si ilaalu. 2. Hundaa waa'ee kee gochuu, waa'ee seenaa gammachuu fi bu'aa barii keetii maatii fi hiriyoota kee wajjin haasawuun guutummaatti waanuma jiruudha. Namoonni waa'ee kee kaalaatti ni beeku, kanaaf walitti dhufeenya simaa si waliin uumu. Garuu haasawa hunda keessatti wanti ati dubbattu waa'ee kee yoo ta'e, namni hundi si irraa akka fagaatu gochuuf karaa mirkanaa'aadha. Sababni isaas ati nama kamiifuu waa'ee ofii dubbachuuf karaa hin kennitu. Haasaan sun gama tokkoon ta'a, namni hundis ni aarsa. Amalli kun nama of tuultuu fi of tuultuu si fakkeessa. Namoonni amala kana qofaaf si miidhu, dubbiin immoo. Namoonni seenaa kee kaalaa dachaa kudhaniin ofitti fedhii qabu. Qabxii akkoomaata darbe irratti argate kaalaa qabxii isaaniif dhimamu. Dhiyeessii hojii torban darbe argate kaalaa bu'aa barii isaaniif dhimamu. Miila kabe kaleessa argate kaalaa dadhabbiin maashaa isaaniif dhimamu. Dhugaa kana hubachuun kee kaalaatti tasgabbaa'aa fi bilchina akka qabaatu si gargaaruu danda'a. 3. Wantoota bilchina hin qabne hojjechuu, namoota biraatti darbee qoosaa ta'uun homaa miti. Garuu yeroo tokko namoonni tokko hamma namoonni amala isaanii keessatti bilchina dhabuu itti dhaga'amuu danda'anitti geessu. Haasaa gowwummaa sirrii hin taane irratti bobba'uu, afaan nama aasuu fayyadamuu fi qoosaa jalaa hojjechuu, kun hundi amala namoonni akka nama simaa hin taanetti akka si ilaalanii fi kabaja isaaniif hin malle ta'anidha. Bilchina jechuun amala namoonni baay'een hariiroo isaanii keessatti iddoo guddaa kennan waan ta'eef, hariiroo keessan fooyyessuu fi kabaja barbaadan argachuu yoo barbaadan amala kana adda baasuun tarkaanfii fudhachuun ogummaadha. 4. Waadaa qabsuu, waadaa namoota biroo wajjin galte qabsuun mallattoo amanamummaa dhabuu fi amanamummaa dhabuu baay'inaan mul'atudha. Yeroo baay'ee yeroo hojjetamu, namni sisina hin jiru, garuu asitti wanti jiru isa qofa miti. Waadaa ofiif galte qabsuun ofitti amanamummaa kee kaalaatti simaa ta'uu danda'a. Waan hojjeta jette yeroo baay'ee yommuu hin hojjenne, namoonni akka dadhabaa fi nama hin dinqisiifamneetti si ilaalu. Kan kaalu immoo atilee kabaja ofii keetii dhabda. Waan hunda kaalaa balaa qaba. Kabaja ofiif qabdu yeroo dhabdu of hin amantu, yeroo ofitti hin amanne ofitti hin amantu, yeroo ofitti hin amanne immoo namni hin amanne, nama ofitti amanamummaa hamaa ajjeesuudha. Gama biraatiin nama dubbii keetii ta'e waan hojjechuuf deemta jette yoo raawwate, waadaa namootaaf galte yoo hin qabsine namoonni si dinqisiifatu, si kabaju, kunis bu'aan isaa sansalata bu'aa gaarii. Aangoo olaanaa fi ofitti amanamummaa ni argata. 5. Hawwii guddaa. Humsa dhuunfaa qofa osoo hin taane amala dinqisiifannaa fi kabaja namoota biroo hawwatudha. Namoonni miira humnaa itti dhagahama, akka nama oofuu fi kaka'umsa qabuutti si ilaalu. Kanaafidha namoonni namoota dhuunfaa fedhii simaa, hojii simaa fi simina qaban kan dinqisiifatan.
Yeroo baay'ee konkolaachisaan isaanii namoota naannoo isaanii jiran kakaasa, galma dhuunfaa isaanii akka hordofaniif isaan kakaasa. Gama biraatiin namoonni hawwii hin qabne yeroo baay'ee akka taphattoota kaayyoo hin qabneetti ilaalamu. Konkolaachisaa dhabuun isaanii namoonni kutannoo isaanii fi guddina dhuunfaa isaanii akka gaaffii keessa galchan taasisa. Kunis namoonni ofitti gammaduu keetiif kabaja akka dhaban gochuu danda'a. Kanaaf, damee kee irratti kabajamuu yoo barbaadde, galma irratti hojjetu qabaadhu. Namoonni kallattii si kabaju, gariin immoo fakkeenya ta'uuf illee si kaa'u, amma yaadachiisa lallaafaan tokko kunooti, kanneen keessaa tokkoon yoo walitti dhufeenya qabaatelle, kun nama hamaa ta'uu kee jechuu miti. Wantoonni fooyya'uu kan danda'an si'a ta'u, yeroo hunda fooyya'uu dandeessa, of fooyyessuu irratti hojjechuu fi wantoota kallattii dogoggoraa si geessu irraa fagaachuu yaali. Akkuma yeroo hunda waan daawwataniif galatoomaa. Viidiyoo itti aanutti immoo wal argina. Akkasumas like fi subscribe gochuu hin dagatinaa.